Kuwan silalatun qabumee bar nama nagaa anjiraachuu barbaadu namni nama jidduu seenee waa formaatu nama nagaa anjiraachuu barbaanne nagaa anjiraachuu hin feetu. Amma gurbaa sanillee akkanumatti itti taphattee dhiisu deemta. Kami gurbaa booda dura waadaa seentee hin jirtu. Inni singalchu waan hunda keessa bubbu'een kaata akka tisiisaa. Waan hunda keessa bara duraan keessa jira akka keessa buune waan hunda keessa. Singalchu kun silaalatu isallee amma gurbaa nama jaalala qabsiiftee kam godhu deemta. Itti neeruma. Itti maa tareetti heerumuu didde kaa'u maal si galchi gizeen barbaadetti itti heeruma kun. Namuma siyyacha morkatee amma siyyacha morka amma ajiin akkana si godhe jechi si ba'uu fi miicaa sun morkuma isaa inni si ba'uu deemu san akkam godhuu deemta yee fakkeenyaaf namni kun yoo si morkate namni yookaan sitti heerumuu jedhin dirree bahe takkiin ammootu yoo itti heerumuu deemte dhugumaatti heerumu. Kana sinna gorsaasi. Kan inni sinna gorsaa maal gootatti taphattee booda sunillee yoo dhufe inni illee dhufee tuma akka hajji kanatti haaloo sirraa bahe. Leesh itti taphadhare ittiin taphadhu. Yoo itti taphatte inni illee akkanuma nagaa fayyaa si dhiisee deemu ree akkan. Inni illee akka itti taphatteetu maal akka itti taphattee aayilii isaa kan taphattee waa dhibbata akkasii gargaaree akkanuma si dhiisee deema maashaallah. Itti kaa'u fi deema ilma si barsiisee moo sharxii tan hajji. Na barsiise isuma irraan baradhe. Irraa baranii ni miree irraa barteera. Nama jallarra jandirli numa balu nama nagarra naguma. Alhamdulillah kama jallachuu keetu rabbi si beeksisa. Alhamdulillah. جلست بكي كان كبيت أو أمبرات كنجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم تفي جالك كم تطرطر كنجد قال في الجاري كم نجا فيها كسر سيج نجا كم الحمد لله. هم بس بكون جرت ترجع جرب بيوتا سوالين هجرات وسين. بعد الجا إجا رانتنا مالك وقتين يا تجون كسر نور نماتون إركتي إركا نماسني بكان جون ديما إركا نماسون إيه نمنيس إركتي ونت سير جليف هو مالي تجون كسر نور نمني نركتي جا كم بيك مهجرة هجين كريسا جارتين تدي تهير عباتي سرعة طلبات ويد طلبات سويلين أنا ولدت أنا رمود وده مجاكن كيف رجع وده جنام مجاك أنا يوهم برباد جري مجاك كن يفدر كين قالوا ديبسي أنا بدل بدنا متتي سنة شروط أسي قوتي سي ولدت أنا رمون أجيسو فأما لا وان سين قوتهم بيك وأول قراني اسمه بيسا ولد بيك مال والقوتني كتيم سنجدو جرمالي جناني إني مو جري مال درك ما هم جري هم ديده أما تنو أفتنا جدو يا دبراتين قدو في جتورا يا دوانا جايباتين قدو في هجيني duraan illee daa'ima isa bira jirtiin beektanii mucayyoon guddoon isii fudhadhee deemaa amma jechuudha yaani inni gad dhufeen isii fudhadhee mucaa caaltuu dhiisee fi ofirraa galaa saniifuu shaadal miilaat barbaada jechuudha amma waraqaa daa'imni ittiin dhalatti barbaada namni haati osoo bira hin jirre daa'ima karaan deemuun ta'u keessattuu osoo waraqaan dhaloota seer kan jirre daa'ima karaan deemuun hin danda'amu osoo dhalaa taate illee xiqqoo wayyaadha dhiira garuu osoo inni waan fedhe jedhee ni beektan biyya arabaa keessatti dhiirti waan fedhe hojjette kanuma dhugaatu wargan kanaayyuu araboonni ishin jedhan garuu dubartii taate xiqqoo irra kabajanii yoo itti warwaattee waa kadhattee itti boottee jettee yoo dubartiidhaaf garaa laafan malee dhiira garaa laafaniif jechuudha dhiira baay'ee wanti hin jiranii dubartii garuu nyaanni dhiira akka baay'ee hin kabajan yoo isin hin jiru akkuma argan godhanii itti taphatanii cinqanii dararanii dhiiran azaban jechuu miti namni hunduu xiqqaa guddaa illee beekanitti kabaja guddaa qaba garuu dhiira fi dubartiin takkaa miti dubartii kalaxatte osoo isin jiraachuu arganii osoo inni kun akka sirrii hin taane arganii gizee isin kadhattee inuma gallakkisan beekaa jechuudha beekaa akkasumatti jechuun wal faamuun takka ni jirtii walirraa beekuun takka akkasiin nama gallakkisanii inni ammootu daa'ima dhiirti karaan deemu baay'ee takka rakkisaadha ilmootii jedhee karaan deemuun deema ilmootii eega jedhee waraqaa dhaloota abbaas dhugaa ta'uu dirqama ragaa fi as fidachuu barbaachisa jechuudha. Ragaan namallee hin ta'u jechuudha waraqaa dhalootaa san malee namni illee ragaa ta'uu hin danda'u. Saniif ammaan tana akkuma isinuu beektanuu waraqaa gaafa daa'imni dhalattu abbaan ta'ee seerumaan dhaqee wajjin deettee wanti jedhee ammaan tana kun waraqaa san dirqama asii deemee asii karaa bahaaraatiin deemu deemaa adanii dhaqee adanii raachiin karaa biyyaa galuu deemaa Somaaliyaa keessa qabamu jira adanii qabamu jira karaa kanarratti keellaa garaagaraatiin qabamu jira dabruun hin jirtu hin hidhama jechuudha dirqama hidhama. Saniif hidhaa san jala boof waraqaa dhaloota dirqama fuudhu qaba hatta waraqaa dhaloota tanaa harkaa qabaatee mungkin hidhuu danda'anii mungkin barahaa keessa darbuu danda'anii mungkin waan hedduu irratti raawwachuu danda'anii beekamu haa ta'uti waraqaa san ammaan tana bakki isin jirtu ani beekaa jalaa caaltu jalaa fuudhinaa kenninaan jedhee ani immoo caaltu jalaa fuudhee kennuufi hin deemu caaltu mana jirtu dalagaa jirti amma dhufa geettee jirti jechuudha yeroo isin dhuftee hajji waraqaa dhaloota mijiyyoo fedhaa fudhatee biyyaan galachuu barbaadaa jedhaani waan isin jettu gaa walumaan kan daawwatu caaltuun egaa isin illee jireenya isii haara eegaluudhaaf nama biraatti heerumuu fi mucaa kennitee fi turte kalee akkasitti mucaa hin barbaadu jedhee deebisee inni badala lamtittii sanatti dirtanii waan biraatti rakkoo biraan irraan geettan mucummaan kun irratti hafudhee mucaa caaltuuf deebisee fi
isiin ammoo egaa akkuma jettee heerumeetiin jireenya kee haaraa eegala jette sanitti mucaa isii koo fudhattee heerumtee itti eegoo ilmoo qabaadhee heerumuu itti abbaa biraa bira geessee akka abbaan buddeena ilmoo ta'e guddisuu waan hin barbaanne isa hin heerumuuni yoo inni irraa fudhattee hin heerumaa jettee lubbuu ta'e takkittiin garuu amma mucaa qofaa fudhattee naa biraa itti heerumuu siif taa'ee hajjiin shahaadal milaada barbaadaa balaqaa dhaloota tamchii yoo barbaadaa fudhatee biyya galuu fi cinqiin tun hundi sirraa kaati gana namni si dararu jiru caaltuun jennaan jechuudha walumaan kaameraa yeroo ifadhee isinumaa waliin jechuudha yommuu tu ani barbaadu waraqaan kaa ittiin kennu waraqaa dhaloota tamchii yoo ittiin kennuu fi kajettu taate fumaaf cinqii barbaadde jechuudha hajjii isii furuuf deema cinqii isiin qabdu si habal'attu jedhee fi jedhee ni deemuuf deema mishii yoo isaa fudhatee yoo isiin hayyamuu diddee isimatu rakkoo ofitti fedhee jechuudha isimatu rakkoo keessaa bahuun barbaanne inni garuu rakkoo irraa isillee haa galagalamtu jetiyya duratti illee heerumtee namaa waliin hin jiraatini yeroo an biyya galee booda akka barbaadetti heerumtee haa jiraattu jedhee jira yoo akka barbaadetti jiraachuu ka barbaaddu taate waraqaa dhaloota akka daa'imaa irratti kenniti jechuudha hundaafuu walumaan gaafannaa waan isin jettu walumaan kadhaa jennu ta'an xumura viidiyoo keenyaan faara tura kaameraa dhufadhee walitti deebinaa caaltu waliin. يلا ما كانت تريد تقفش الصوص ايجو تاي تاي كوش اسمه تاي ليش ما قلت أبونا لا تقول جل قبل ايه سنو ما تاكل دم فستير ذلك الرفض لأن الرفض سنة كنت سنوي ليش أنا في ولا لا فينا الرفض في بولنا هيك ما تندم فستة تدبرتي من وايد إيرة تاتي سيني متأكدة أنا مليت لما نقول ما القرآن تأكدت مثلا هو ديس هذه مرة نكون فانجرو جدّبه أنت ترتكا هذا سيجا بونا يوم سلام فستنا يا أول قاوريتها إذا تعرفت أنت سنار ذيبني هري من الجرا وان كان الجرا بيكو كل متى فشي جرا هجين بيكوتي هجين بيكوتي ما لقيتشو ما شاد الميلاد الرابع تروح شاد الميلاد مالي فدائما خمال جدام هكمال جدام ورقة لوتها أكمل جدام سنجد أكمل جدام كم جي فرد دبي يديمو ديماني جاي فرد دبي يديمو ديما ما كده سفرد ديمو جاتشون جرو فرد ودائما فرد وستلا في دلتشون جرو أنا نمتي نجلس سوزيم تجارتوني أمشي مكوفة فرد ده كربيجا ديما أنا متعايسي هفردتو نمتي ماني لا تبافتنا أجلس سوزيمتي جلا إيش جلا بفتدي سلام عليكم باسره هني اسمه جيش سوفن باسه أوكي وي جراس دندا ما يسجل لا جيسون تاين آمين أن آمين تركون قبو أكمن نامي أتورا آمين يوم تيمون مرر وأدان دلقة دم تتو أستوى متولي نولتني دلقة دم ما القراءة أما نسي برباد الفيس الجرير سي برباد في النم بيكا وانا تقول تجيك كان النم بيكا كاملة ما نقبض ما القول تسوى متمات ما نقبض ما أنا توستي وامدي تمام أتلي ما نقبض عن دلقة دم ما قرأ ما نكيتين دم قرأ ما نكيتين دم ته أشتو أما شو قبض يوغا ما نكيتي أما شو أكيد إن اللي أجاي يجرا كان وجيد أجاي كان كهوجي رجليت ما رمال يور رجمال هوجي هوجتشون أي بيدمو لا هوجي كم فت أبيوتون تين مال قطع ستوا متين سنجر أستوا ما نسي برباد الفيه سنجري ما نكيتي بربان لكم مني نلفيكون نعم بكنو يور نجري دوبارتي في دتيرو أكاسوما سفان أولوف هسوفني نفان أولوف إيه ما شاء الله هجي نفان أولو نما جول ربي هجي نفيفو جارتين نمت تين جار أست رفتين قبضي جري لبوت تجرا إنكي مكترا أكمل تروفي تري نوج جسول سلاك يا يادو تأتي سي نمت تري أستيرا سما تويت ميكا قد دابد ونان قد دابد تري قد تاي نان قد تاودي إن أفتو تكوتو جتني جرتاعاتي وأنا نقدر ستة سنين ديو إتمدا كسيت تروفين وانت maal godhatti ma way dalagaan qabu amma lusin lama jiddu du guru isin tuna jira kisamo tamam maal gootare mana ki amma nan jiru maal ma gootame mana kana amma hinken litaaf mumkin litu amma dalaga dhabe taa'u jiru na hinken maal hinken ne akkasuma hinken akkuma inni naan taphatan illee ittiin taphachuu barbaade otu mana galfatu akka galfatu illee barbaade hinken maal amma lubbuun taphadhu amma lubbuutti fidutti maal lubbuutti fidame fudhattee bakka nama biraatti heerum deemta jolle singalchuun waan silaalatuun qabu kuwaan silaalatuun qabu shee eerumee dhiisee waan tokko silaalatu situ bara amma mucaa sirraa fudhachuu dinnaa yaada jijjiirtee kalaas sirraa yaada daa'ima sirraa fudhachuu dhabaannaa yaada jijjiirte singalchuu sun
waan barbaade yoo yaade kun waan silaalatuun qabume kaamila kun hojii kee miti keessa hin gaggaliin waan sin galchine keessa hin gaggaliin hojii kiyyaa miti hojii keeti ka hojii kiyyaa hojii keeti ka hojii kiyya sila hojii kiyya kanaafuu waan nama hin galchine tokko keessa gaggaluun bareeda miti kanaafuu meerreen hin kutem ni yaadde arguu barbaadda na arguun barbaadne tu argiteen gaati maal gochuu arguu barbaada miti yana hinaafa si jiraa isa caaltu hinaafa maaltu natti jira duuba akkam si goggora laa maal gochuu dhufee haa fudhatee daa'imni sana haa fudhatee deemuu jettee ofii haa fudhatee deemuu jette amma maaltu waan biraas keessa fide gaa hin kennu daa'imatti shaada milaadiitti hin kennu amma lubbuun taphadhu ati yoo barbaade maal lubbuun taphattaree akka inni si nagaan haa jiraattu cinqii asitti daa'imman lachuu narraa fuudhuudha kan nagaan jiraachuu barbaadna lachuu yoo narraa fuudhe nagaan kennu jecha akka ture siimi amma fudhatu jedha kala sharqii jaartii isaa ta'ee dhaabaaf ta'ee sitti kenniif kormatti hin kennu akkas ta'a yoo jaartii isaatti araaramee wayiliin guddisan malee akkas sana baratumaan nagaan jiraachuun barbaaddu jechuudha akkamitti nagaan jiraachuu soo barbaadde kenniif haa fudhatee deemu sirra hin kennu siin jedhe akkam goota afaan oromoon beektu ati akkam goota yoo barbaade naa deebisuu yookiin immoo lachuu fudhachuu yaa lachuu fudhachuu yaa lachuu naa kennu Yaalachuu naa kennu lachuu sii kennu deemu inni ummatiyaaf geessaa siin jechuun jira haati nama biraan qabdu yoo nan hin farramee fi mee as keessaa baasuu hin danda'u jaadan milaati argatee haatiin duutee baasa haatiin duutee yookaan suudii kuttee deemu baasa hin danda'u haa yaada kanaan dhuftanii hadhammoo kana waliin mari'achaa ooltanii kana waliin mari'achaa ati akkam gachuu deemta abbaa malee inni farramu malee inni gaffachuu hin danda'u ati farramtu malee silaa hin danda'a nan danda'a rakkoon qabu ati hin danda'u kan kiyyaas hin dhibiin ati hin dandeetta namni biraa homaa hin danda'u hin danda'u mootummaan taddaa hin deemta kaatillee jaatiin hajji gabbaan mootummaa warra laalachuu si barsiifte saa inni naaf ta'e maaliif maal akka ta'e naaf maal lubbuutii takkitti bakki fedheen lagalaal bakka fedhe hin takka na gaafatu hin jiru walaa eebaluu na dubbatti balaa eebaluu oo shaantaa kee takkitti harkifadhee kute ilmoo ofiin ganaa maal na darare yaa boon kanaaf akka fataa jettee jiraatta maashaallah inni naaftee raajaa jirta amma hinaaf asirraa mul'ataa jedhamu anam maalitti inni naafan mee guyyaan dadhabe tokko ijoollee kana taarrafachuu hin danda'at mee maalumaatti taarrafatta bariyyoo ijoollee sii kenni harka jiraatti taarrafatta ijoollee qilleensarra jirtutti maal taarrafatta waan rabbii maal beektame yookiin edanuma kanaan rabbiin kiyya naa deebisuu danda'a. Anaaf hajji wanta araaramne arga. Ani fajjiim. Aadii yoo araaramnes maal rakkoo qabare. Amma feffeeta jirta baramu. Waan si laallatu hin qabu. Amma isatti feffee dhiisee waan si laallatu hin qabu. Amma maaliif? Saati maaluma sii wayyaa jedhara maaluma sii wayya. Saatu maaluma sii wayya. Wanti naa wayyu. Maaluma si galchimeen sitti madda maaliif kutannoo dhabdee gara tokkorra gadhaabachuu takki ijoolleerraa garaa murachuu takki namootu araaramtee hajjimasan yoo jiraachuu siifillee makaraa teettee nus makaraa nu keettee aalamallee makaraa kaa'uu jirta mana gaafayyatu. Ana ajjiin barbaadume ani ijoollee kiyya barbaada malee. Sirraa haadee moo eegas hin jedhan mucaasii kenne maal feetareera? Mucaas naa kenne. Maa saddee naa kenne. Saddee naa kenne. Ana kan wajjin cinqamee akkasitti dee. Karaan itti waamamaa bidirri tan abbaa jedhamee waama feete illee taate. Maal abbummaan isaa maal yoo waan godheefine maqaa bichaan maal faayidaa? Asitti akkas barbaadee bara. Ani akkas gaafa inni naa kenni nagaa ilmaan kiyya hunda fudhadhee deemas hin jedhu hin kennu. Maan fudhatirra kunoo kenneefi maan fudhatin. Amma jaartii gabbaaf ta'e. Akkuma isaa kijiba na ofiiniti. Maali situ kijibu jira bichi hamaa gabbaas taree namtitti kennu fideemu. Akka inni fudhanne beektaa itti kenniti. Akka inni fudhanne beekta. Akkamitti shartii keetta fi qaallitti inni sodaataan beektaa mi? So qallitti akka sodaatu shartii keetta kan fudhata. Akkamitti jaarsi sodaatame. Kun jaarsi kee sodaatare jaarsi kee. Jaarsi kee sodaata. Jaarsi nama biraa sodaatu kee sodaata. Maashaallah. Kee jaarsi sodaata akka itti gootee sodaa barsiifte situ beeka. Duraan namtichi dhiira ture amma kunoo dhalaayyuu hanqatee jira. Haa dhiira ture. Amma dheeraa miti. Amma kunoo dhalaa namni dhala sodaatu dhiirummaa maal qabasa? Namni dhala sodaatu. Dirummaa qaba namni dhala sodaatu. Dhiirummaa hin qabu. Amma ati nagaa jiraachuun barbaaddu mi? Akkasi fannisanii takka gasi deebisanii takka ol si baasanii akkasitti kabajaan akkasi. Hajjiin kan tokko fannisas jalatti qabamu ta'a. Haadha kanatti. Haadha kana mari'attanii. Har'a kana mari'attanii akkam si goggoodha shayxaan. Fannisneetu jalatti qamaana jechaa. Silaas fannisanis jala qabamu wayyaa jalatti jala qamaana sila. Buna kana suma faana dhaabbatanii dhudhamu maali? Buna baxaxamaa kana. Buna baxaxamaa. Dhis buna walitti nirbini akkatti buna. Maali mee bunna kana?
Buna aannan hin dhuyne reenu. Asitti dhaabbatanii dhudhanga isuma afaan natti fakkaata zaalika naa wadi kennette. Buna aannan hin dhuyne nuti buna horii aannan guddanneemi aannan dhabuu hin dandeenyu beekta. Maashaallah warra aannan hin guddate. Horii qabnaa hin dhageenye horii qabu. Asitti illee sin dhalteera. Bakka nu deemnuti aannan nu jalaan funti alhamdulillah rabbi galanni haa jira. Maashaallah. Ijarraafa. Ijarraafa. Ati maalumatti akkanatti akkana si godhaa jira takka akkanuma jijjiiramta takka akkana jijjiiramta. Yoo hajjiin haa jedhe laa jetta yoo hajjiin laa jedhe haa ati haa jetta. Maashaallah rabbuma akkana si. Se maaluma si galchime maaluma nu jidduu si bubbuuse mootuma ta'ellee. Amma waraqaa kennii fi nu galaggale hayye. Waraqaan sitti afaan isaatiin dubbatan yoo waraqaa barbaade dhufee naa gaafatu maali. Akkana kadhatan barbaadde. Si akkalaas dhufee si haa kadhatu kadhakkoon qabu kadhaa barbaaddus. An kadhaa hin barbaanne. Silaannoo dhufee na gaafachuu danda'a. Maaluma gochuu sitti matame. Maa si gaafadheef kennu deemalamee dhufee kennitaa fi deemee yaamu hajji. Laa. Garuu tona gaafate irra wayyaadha kasi ergachuu irra akkanatti. Shartii kaa'uu fi deemta baramuu qaalitti shartii weeti si ergate yoo. Akkeetti shartii kaa'uu fi deema. Silaa akkanumatti fuudhee harka buusa. Akki shartii kaa'uu fi deema. Ilma si barsiise immoo shartii tan hajji. Na barsiise isuma irraan baradhe. Irraa baranii ni miire irraa barteera. Nama jallarra jandirli numa balu nama nagarra naguma. Alhamdulillah kama jallachuu keetu rabbi si beeksisa. Alhamdulillah jallachuu kee kana kabeete waan biraata kan jedhu. Yaabo akka nama dalagaa hin qabne itti amma akka nama sirnaatitti sitti na erge ati waan namni isin jedhalee dhageettu filaa. Amma shartii kaatteeti kennuufi deemta ofii diduun deemtu. Yoon kennan kennaa yoon dhoowwadhe nan dhoowwadha kun si laallatu. Nan laallatu. Kun waan si laallatu qabumee. Bar nama nagaan jiraachuu barbaadu namni nama jidduu seenee waa formaatu nama nagaan jiraachuu hin barbaanne nagaan jiraachuu hin feetu. Amma gurbaa sanillee akkanumatti itti taphattee dhiisu deemta. Kami? Gurbaa booda dura waadaa seentee hin jirtu. Inni sin galchu waan hunda keessa bubbu'iin kaata akka tisiisaa. Waan hunda keessa bara duraan keessa jira akka keessa hin buune. Waan hunda keessa. Sin galchu kun sin laallatu. Isallee. Amma gurbaa nama jaalala qabsiiftee kan godhu deemta. Itti na heeruma. Itti maa dareetti heerumuu didde kaa'u. Maal si galchi gizeen barbaadetti itti heeruma kun. Namuma siyyacha morkatee amma siyyacha morka amma ajiin akkana si godhe jechi si ba'uu fi miidhaa sun. Morkuma isaa inni si ba'uu deemu isaan akkam godhuu deemta yee fakkeenyaaf namni kun yoo si morkate namni yookaan sitti ni heerumuu jedhanii dirree bahe takki namootu yoo itti heerumuu deemte dhugumaatti heerumu. Kana sinna gorsaasi. Kan inni sinna gorsaa maal godhatti taphattare boode sunillee yoo dhufe inni illee dhufee tuma akka hajji kanatti haaloo sirraa bahe. Leesh itti taphadhare ittiin taphadhu. Yoo itti taphatte inni illee akkanuma nagaa fayyaa si dhiisee deemu ree akkan. Inni illee akka itti taphatteetu maal akka itti taphattee aayilii isaatiin taphattee waa dhibbata akkasii gargaaree akkanuma si dhiisee deema maashaallah. Maal la gargaare maal beektamee ati? Akka inni sin gargaarin amma onnee inni akkanatti sitti hore isma ilmoo akkatti onnee sitti hore. Kun si laallatu waa'ee dhumaa fi fuudhaa keessa sesseenuu dhiisiti waan si laallatu ka idalagadhu. Maal haa dalagadhu? Waan barbaadde ka idalagadhu waa'ee kiyya keessa hin seeniin. Waa'ee keetti keessa seeni? Waa'ee kiyya keessa. Jaalala haara eegalee jedhi ka. Sin galchuuti. Jaalala maali? Kun wanti kanarra darbitu? Waa'ee gurbaa jaalattu maqaa itti dhoofnan kun amma sukkarri qabee jira duraanii darani.